daawwattoota dubbii Oromoo akkam nagaa bakka jirtan mara nageenyi isinirraa jiraatu dhiifama rakkoo teknoolojii qabannee turre kompiitarri kiraashii godheetiin yeroo dheeraa nu fudhate deebifneetiin kiliinappii goonee irra deebinee aansuu fi kanaaf sa'a tokko muluu nu fudhate dhiifama isin jedhaa bakka sanitti keessummaan dhanas fides Masfin Robi number 1 PP from diaspora mata dureen irratti haasofnullee biyyi siyaasaa fi lola waraanaa mo'ataara moo mo'atamaara akka laalutti biyyi bishaan jala lixee jira funyaan bichatu asii ol hafee fi jira Rashaadhaan keessan harkis jedhee kadhatu jira na fakkaata ana akka na fakkaatutti biyyi mo'atamaa jira yeroo gabaabdutu hafee yoo Rashaan ji'a ja'a edaatee malee waggaa tokko edaatee malee biyyi guyyaa malakkoofsa xiqqaattu hafee fakkaata Amerikaa harka lama sobanii biyya Amerikaa harka lama sobee saniif Amerikaan mataa isaa gadhiibu jirti bishaan keessatti maasif fakkaata si Masfin mo'atu jiran moo PP mo'atu jirti moo kuni leetu jirti kuni aadaa Oromoon goota ofiin kabajee sanuma sa'aa jirta saayikoolojikaalii saniin waan guddatteef sitti murteessu. Anillee goobanuutatti murteessu isinillee saayikooloojii goobanuutti waan guddattanii. Goobanni mo'ate malee mo'atame jedhee buuni. No. Goobanni itti fayyadamee achi booda ajjeefame. Goobanni namni goobanni mo'atame jedhee buuni. Goobanni itti fayyadameetiin dhumatteef achi booda. Goobana hundayyuu. Isas kan jedhu warra boo'u malee warri goobanatti amanu goobanni goota jedha malee boo'u. Nafichi siisikaa dubbii kee. No. Discussion on remember back and forth wajen. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy mootummaa Afrikaa keessatti uumamee hin beeknedha. Urmiin isaa ganaa daa'ima. The worstiidhaan right like mootummaa badaa ta'uudhaan Afrikaa keessatti. Yaa Oromoon hoo bitamte malee hoo fi bitte amantu ka saayikoolojikaalii saniin dhalattan. Ana bira sun jiru laal. Ka bitame goobana ka Oromoon wanta bitamte tamree. Kan nani amanu Abiy diina oggaa 27 nu qoqoraa ture. Dalagaa fi ture yaa biyya oggaa 27 dalagaa ture diina waliin yes. Nu qoqoraa ture nurraa awwaaluusaa maanu jirraa awwaalamanii. Yooma awwaalamarree kun ololu jirani. Amma Oromiyaa keessa jiru. Oromiyaa keessa ergamtoota isaati malee lola qabfuudhee dhaqee inni Maqalee irratti. Oromiyaa keessatti muti kan lolchiisaa jiru. Lolicha fudhateeti ganduma isaaniitiin dhaqe malee akka duraanii san irreecha irratti matraayyeesiidhaan nuuf fitu TPL. Kan walloo maal jettare yoo san Masfin? Kan wallootis warroota akka keessanii kanatu siyaasaadhaan kufnaanii uummata qotee bulaa walitti buustanii sababa saniin goofandii maxxanii miikinoo asin warri morgeejii baltan. Kunoo faanoo milishaa maraatii miree kan walloon gubaa jiru. Kana kan wal kassasaa jirtanii isin warra ilaalcha Amaarra keessas ilaalcha akka keessanii kan qabu kana jira warri gadi xiqqaa. Okay, kana jechuun viidiyoo biyyi tabsiifna. Isatu anatu faanoo achi ergee anatu milishaa Amaaraa wallo ergee wallo. የአማራ ልዩ ኃይል እየሞተ ያለው በመንግስት የተሰጠውን ትዕዛዝ ለመፈጸም ነው መስዋዕት እየከፈለ ያለው። የአማራ ልዩ ኃይል እስከ መጨረሻው መንግስት ከፈለገ እና ከአቅሙ በላይ ከሆነ ጅጅጋ ጫፍም ሊያስተማራው ይችላል። ሚሽን ተሰጥቶት እየሞተ ያለ ዋጋ እየከፈለ ያለን ኃይል እንደ ዘራፊና ጨቋኝ አድርጎ መሳል ግን ስህተት ነው። የአማራ ልዩ ኃይል እየሞተ ያለ Masfin Masfin raayaan ittisa biyyaa maal ta'eetiin harkaa dhumate moo maal ta'eeti? Nadagay inni deebii kana kan deebise walloo irratti hin jenne situ amma warri gadi xiqqaattanii Oromoo xiqqeessuudhaaf amala san waan qabdanii fi inni kan jedhe walloo achi riijanii Amaaraa jirtu dhiisanii jigaa akkasumaa illee ergaa jedha faanoo. Marii walirraa fuunee haasofnu. Abiy Ahmed natti banteemi waan inni jedhiif waan si ibsu maal jedheen mootummaan Ameerikaa loltuun Amaaraa uummata Tigraay keessaa haa ba'u jennaani isinnan ajajjanii waraana Amaaraa bakka ta'etti ergachuu mirga kooti malee
Ameerikaan kana baasii kana galchinaan jechuun mirga hin qabdu ergamtuu mootummaa mootii ani jedhe. An of danda'ee tanan biyya kana bulcha malee ajaja Ameerikaatiin aangoo kanarra taa'an jiru. Harka na micciirtanii kana asitti ramadaa kana asitti ramadaa naan hin jettanii. Raayyaa waraanni naannoo Oromiyaa keessa jiru oo barbaachise Sumaalee galuu danda'a, oo barbaachise Kibba dhaquu danda'a. Bakka mootummaan harkina qallatitti jedhetti waraana biyya san keessa. Raayyaa ittisa biyyaa uumaan fayyadamne inni maaliif milishaa Amaaraa fayyadamu? Raayyaa ittisa biyyaa ammaa wayyaaneen fixxee jirti halkan tokkotti eessaa fidee ta'u. Suuraa biyyi mo'ataan jiru jechuudha. Eegatii jara laali waraanni suni Tigraay biyya kooti jedheeti halkan bakka rafetti bakka surree baafatattee qawwee lafa godhatetti halkan itti nammanii fixan. Sun keempi matakkabe, sun keempi matakkabe ta gaafsanii keempi takkatti bicha. No, kan saniin booddee bar waraana 80,000 qaba jedhee wayyaanee muuxannoo ergaa meeqa taankii marfi mootummaa sanarraa fudhatte isin Oromoo xiqqeessuun amala isinitti ta'ee goonni Oromoo kana hojjetettanii kabaju waan Oromoo xiqqeessuun goobanoota malee goobanoota Oromoo gurgurattu malee Oromoo xiqqeessuun. Ergamtoota TPLF waan taatanii fi gaafa 27 wayyaaneen hojjeesse sani gootummaa keessan hin dhageenye. Maarree kun osin illee waggaa 27 TPLF tuu sin ergatuu ture. Nummaa keessaa qabsoofne barxarabaara rukunnee qireeshii dalqine. Ergatuu sin baase maal keessaa qabsooftanii barataruun galteeru. Dhugaa akka daa'imaa kan naasofne ta'e oo akka nama bilchaatee siyaasa haasofnu ta'e. Ati qeerroo akka takkaa dhiiroo qeerroo 5,000 oltu dhumatee bar. Qeerroon Oromoo. Qeerroo 5,000 fixxanii mahimaan bu'aa buufattan. Because abbii kanatu ilma abbaa gadaatu seene kaa achi booda kana argine akka inni ilma abbaa gadaan ta'in. Gaaffiin gaafadha. Gaafadha. Kun amala Oromooti. Hoo Oromoon goota ta'e Amaaraaf kennitu. Hoo Oromoon bosona keessa deemte goota jettanii. No. Inni Amaara bira dhaqee dhiiroo Amaara bira dhaqanii maqaa Amaaraa baafatanii jaartii Amaaraa kennanii fi yoonni Islaama ta'e Kiristaana godhanii yoonni waaqeffataa ta'ellee Ortodoksii Amaaraa godhanii achi gannu gabbaasan. Muslima ta'uu dirqamaare. Dirqamaan inni Ortodoksii Amaaraa si godhatti kaayoo Ortodoksii Amaaraa iyyuu hin taane sin qabsiisa. Muslima Arabaa ta'uu isarraa deeggamaare. Nu goobanoota miti dhiiroo. Isin yoo goobanoota taatan nu goobanoota shan. Oromoon hundi Muslima jettee xamanta. No, yoo waaqeffataa ta'ellee garas dhiiban. Yoo inni Islaama ta'ellee garas dhiiban. Yoo san malee yinoo Feeduraarii Jaddaas maatii tannii siin kennitu durirra. Abiyyi Ahmed Oromoo ta'ee hoogganuudha fi Muslima ta'uu qaba. Haasa'u ammaa irratti abiyyi waan kana mo'ataa jira mo'ataan jiru irratti raayyaa ittisa biyyaa eega jalaa fixan. Na dhagaye. Raayyaa ittisa jalaa fixan naan jette amma. Fixanii biree raayyaa ittisa biyyaa. Bakka rafanitti ajjeesan. Keempii tokko bicha sun. Keempii kun waloo yoomiin fixan. Saniin booddee immoo waraana fi ofitti qabatee diroonii fi ilmaa mardaasatii fi ijoollee gootota ijoollee Oromootiin wayyaanee suyyummas bakka kana rukutan lan argite bakka kana. Sunni siinyeroota sunni manguddoota lola keessa hin jirre. Garuu isaantu nu waggaa 27 hudduu nu gorafee nu ari'eettanii baqattanii miise. Nuumo. No, nu gantuu akka baaduulaa kanniin. Nu gantuu akka baaduulaa akka biyyi akka lammaa kanniin kan nu baqachiise biyya. Ila sitti ne bar Oromoo himachuu barbaaddan malee Oromoo goota jechuun barbaaddan kana kana. Gootaa miti kaa kunniin kashalabbee ergamtuudha dhiiroo. Kashlabbee bosona keessa deemtee waggaa 100 qabsaaftuu reegoonni. No, sunniin woboodha dhiiroo. Goonni isaa mee bu'umaa Oromoon fide jettu ati Oromoon waggaa 100 qabsaa'e jettee taasiftaani. Mee bu'aa kan haasawaa yeroo ammaa irra ta'e masfin haasawaa yeroo ammaa irra ta'e abiyyi Rashaa dhaqe abiyyi maaliif Rashaa dhaqe no mee deebii kana naa deebisi inni mootummaadha dhiisi ati waan Oromoo xiqqeessuu Oromoon hoo biyyattii san bite isiniif waan liqimsinnee fi malee odoo Mallas Zeenaawii dhaqee maa dhaqe hin jettanis. Odommoo Amaarri tokko dhaqe maa dhaqe hin jettan. Oromoo ta'e xiqqeessuu amala isinitti waan ta'eef mee waanuma tokkoon si gaafadha. Oromoon waggaa 50 qabsaa'ee jettee taasiftaami. Waggaa 50 bichaa miti 50. Maal bu'aa buufanne jettee mee keessumaa naa deemu. Oromoon maal argate waggaa 50 qabsaa'ee?
waggaa 25 ka duraanii san kan gizee Minilikii isaanii goobani daacee Minilikii lolee goobani daacee isaa jeese dhumarratti. So nu Oromoon qulqulluun achuu dhiyaatuu hin dandeenye. So Haile Sillaaseen illee waggaa 45 muluu bulchee goobanoota ergamtoota Opiidiyoo taniin waggaa 45 muluu bulche. Waggaa 45 san keessa isin wata kan goone. Haile Sillaaseen faati Oromoon faati durayyiin Oromoo kunniin maati walitti ka'ee lafa uummanni ka'ee lolee Haile Sillaasee achi yoo buqqisu. Warri ammallee deebee Mangistuu jala galee. Tokkochi isaa sirvaavii godhuu hin dandeenye ka Mangistuu inni marum walirra qabeedha Mangistuun. Deebinee Mallaasiin jalatti illee waggaa 27 ergamtuu akka Lammaa akka biyya akka Abbaa Duulaa kanattuu dhiiga Oromoo akka xuuxamu godhe. So rakkoon Oromoo ergamtuu Oromoo keessa jirtu malee East Afrikaa dhiisi biyya alaa kanneen faranjoonni Oromoo mo'attu yoo akka needootti dhufan malee. Kanaaf Oromoo haasawa ammaa irratti adeemnu bakka siyaasaan amma jiru irratti deebitu ati. Kanaaf jechuun kee Oromooni garaacha bula malee qabsoodhaaf hin bulu jettee amantaa. Opiidiyoon Opiidiyoo goobanoota gantuu kashalabboota community sanii walitti qabaan jennanu dhiiroo. Inni kee namni abaa'oo ta'e si'ii sabboonadha. Namni kana ilaalcha gadaantummaa qabu Oromoon boossu si'ii sabboontudha. Oromoon mo'attu si'ii goobanaadha. So mo'atuuf nu Amaara fixaanuun jedhu jirtaati. Na boonsa. Goobana mo'atuuf Amaara fixaanuun jedhu jirtaa? Mo'atuuf boo'uu dhiisnee mo'atuuf Amaara fixaanuun jedhu jirtaa? Hin jenne suntu Amaara. Maal jechuun jirtareen boottammaan hun jettaree? Budaa bosona keessa deemtanii isa ajjeestanii gaafa TPLF woboo eessa jirtaa asittuu waa dhalatee jira gaafa qeerroon Oromoo sirbu isin agrii xiyyitii takka waaqatti hin tokkosne re'eetichaa toltanii Eertiraatti. Isinillee Opiidiyoodha. Isinillee Opiidiyoo. Nu biyya keenya illee ganneen baqanne isin baqattanii Keeniyaa. Abbooki jedhu. Atama akka goota taate ati mee maal ka kennatti? Ati harka maa kennatti ka goota taate? Keeniyaadhaan firxaxxettee baatee Ameerikaa galtee. Ati ka goota taate harka maa kennatti? Eessatti? Eertiraatti harka hin kennanne ati? Lola irratti namni madaa hin du'aa hin ajjeesa. Lola sun. Eessa si madeessanii kati duugeetti manadhaati si fayyisanii reemoo? Qaama koo ammoo baafadhee sitti agarsiisuu hin danda'u. Soosii rasaasa baay'ee qaama keessa jiru quuxee kan nafseensi keessa jirtu si hiite jechuu Eertiriyaan. Miilli na rukutamee baatanii na galchana. Goonni uf ajjeesaa hin booji'amumaaf hin ajjeesirree yoo gaafsan. Kuni warra gowwaa bara gowwummaa uumameedha. No. Waraana keessa gootanii jajjabduun akkas gootu. Kanaaf ati siyaasa haasa'uuf immoo akkanumaan gizee keenya fixu. Situ deeban waan ammaa kana haasa'uun. Abiyyi waggaa 100 keessatti Oromoo keessatti hin dhalatu. Waggaa 100 keessatti. Akkana akka dhalatu iyyuu hin feenu nu dhiiroo. Amaara keessa dhalate kun Oromoo keessa yoo dhalate. Akkuma duratti jette amantii kiristaanaa namni qabaatu Oromoon hogganu sitti fakkaate isa hin abjoofta malee nafsa. Inuma dhoggona Oromoon kiristaanatis. Akkuma feeteef jedhatillee. Yaadasitu jedhee bara. Oromoon Itoophiyaa bulchu hunduu kiristaana. Dur siin jedhaa isin gizee isin bitan dur Haile Sillaaseen faati isin fuutee Ortodoksii ofii keessa isin galchitee jaartii Amaaraallee isin kennitee ati gaafa Amaaraallee isin kennitee ati gaafa Oromoo akka fixan isin bobbaafte. Ati gaafa dhalatte musliima. Kanaaf isin jedhan warra goobanoota taatan goobanoota waliin ijaaramuun feenu ammaa jiru. Amantii qabsoo keessan galchillaan Isliminnaan si'iifis kan kenname Oromoodhaa waaqarraan buune. Amantii ka siyaasaa keessa galche Abiyyi maaliif mootummaa Itoophiyaatti yeroo hunda ka galchu. Kiristaana godhanii maal jedhu? Kiristaana kan taanu nu Amaara gammachiisu. Kun seenaa jiru kaa? Ati Araba kan Musliima kan taate Araba ta'uufi? Sun seenaa jiru dhiiroo. Seenaa jiru waaqatiin. Mee deebuma kana naa deebisi. Seenaan rirmii nyaatu jedhanii nyaachisee. Mee deebii kana naa deebisi. Ati Musliima kan taate Araba ta'uufi? No, ati Islaam ati Kiristaana kan taate Faranjii ta'uufi? Situ jedhe kaan. Situ jedhe be. Minilik Oromoota ta Kiristaana godhu malee haariin godhuu siin jedhu. Oromoon Kiristaana kan ta'uufi waaqa amanuufi malee. Sandira atarru, Sandira atarru. Tamanti, sorry, using jala tamanti. Sorry, tamanti. Dirasi tar, Oromoni Kristana kan ta'u Amara sagadu fudun ta'e Muslimni kan Muslima ta'u Araba sagadu fudun ta'e amantii unfattin ittiin fayyadeeti. Kana keessa amanti biratar. Biratar amanti diro. Biratarishi biratari.
Gaafis gaafadha. Ati PP Amaaraati moo PP Oromooti? PP Oromooti. Okay, ቪዲዮ ሲቀርብ ሁለተኛው ምንድነው ያልከኝ? የሆነ ብልጽግና ያልከኝ እኔ ኦሮሞ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ አላውቅም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባይዞይ እኔ የማውቀው ብልጽግና ፓርቲ ይባላል። በስሩ ኢትዮጵያ መኖሯን ነው የማውቀው። አሁን አንዳንዴ ፖሊሲን ዱረታን ፖሊሶota Amaaraa ነው isin hin beeknu isin hin jedhe maal goota laagii isaallee godhattee isuma harkadhaa oolta inni isin hin beeknu isin hin jedhe. Biltsiginnaan Amaaraa hin jira jedhe. Biltsiginnaan Amaaraa hin jira jedhe. Amaaraan dubbanne inni Oromoo afaan baafatee Oromoodha. Dubbii gara tokkoo fudhattee ani daa'imaa muti deebii kanaaf kanan si deebisu. Ani Facebook irratti muti akka kee kanan siyaasaa bare. Inni waa'ee biltsiginnaan Oromoon jiru jedhee fi biltsiginnaan akka Itoophiyaatti ijaarame. Ani Oromoo keessa hin dhaladhe. Ammaan masalan biltsiginnaa Oromooti maanaan jettere biltsiginnaa Itoophiyaatti moo biltsiginnaa Oromooti waan siin jedhe biltsiginnaa Oromooti maanaan jettere. Ani biltsiginnaa kanan biltsiginnaa ati Oromoo biltsiginnaa keessa dhaqxee kan jecha keetutu wal sakaala. Ani Oromoodhaa dhaaba biltsiginnaatiin deeggara. Dhaabni sun dhaaba Itoophiyaa bulchuudha. Atamma bari dubbii afaan keessaa baaseetiin mo'adhaadha moo dhugaa barbaada? Riyaalitii barbaadda moo Masfinni akkas jedhe kan jedhudha kan fudhattu. Masfin, I'm going to transition to another question because at the back leti one as of nefsa de rangamnu. Yeah, ani laati amma waan tokko sitti mee ba'a. Oromoon boo'icha keessaa baati mo'achuu bara. Hoo mo'achuun bari. Yoo mo'anne Amaara ajjeesuu hin dandeettan maan hojjettare. Amaara fixaan jiru jirta Amaara. Sudaanii nuti mootummaan kan beekamu. Abiyyi nama ajjeeseetti nuti dhaangorra kan bahe. Sammuu akkamiin nama mo'atarree kunoo ati rasaa isaanillee tumamee jira Eertiratti illee hidhamee jira Israa'yaas ifallee akkana goone jiraan turre irliyer. Daa'imni kan keenya irratti baatee kanallee fixee. Ila na dhagaye aangorra kan bahe maddamar jedheeti siyaasa ofii filsafnaa ofii baaseeti diinota isaa hammatee ma'aaraga kenneefi sanis goofticha jedhee siyaasan sammuu barbaachisa malee nama kijibu jetta innoo kijibu jetta yoo kijiban boruma ganama si qaban yoo ati kijibde kun akkuma amma biyyin qabanii faranjii nama qabaayi faranjii dafin nama nu barabayyi ani harkan jejjee harkan maradhuu dhebe. Okay, faranjii tamii amantan faranjii Yuroopiitti amantan moo faranjii Raashiyaatti amantan? Isintu faranjiidha amanaani faranjiitti namanu. Excellencies, ladies and gentlemen, I am energized by the prospect of sustaining the ongoing dialogue and cooperation with Russian Federation. Okay, must be if we game pate because Gafi kana le de bise one in the name pate. Amma yoo laalle abiyyi nama fulaan energize nama gammachuu qaba. Rashaa waliin marii aansuu kiyyaaf baay'ee gammachuu qabaa jedha. Very energized ufin jedha. Mee fuula isaa laalaa kun nama gammachuu qabu. Excellencies, ladies and gentlemen, I am energized by the prospect of sustaining the ongoing dialogue. So he's definitely Kafuuraan keessaa ba'e xarbeezaa harka kaate bara biyya kanatti xarbeezaa san jalaa namichi kun ufi fincaa'ee jira. Ufi fincaa'ee jira. Xarbeezaa harka kaatee jalaan ufi fincaa'ee jira namichi kun. Namichi kun Abiyyi bishaan jala taree jira inni funyaan isaa bishaan hagasii bira ga'ee jira. Rashaan keessaa onni harkis jedhee kadhatu jira. Maaf hoo jettan Yuroopiin bakka hundaa isa balaaleffatanii jiran namichi kana. Bakka hundaa sanuu namichi kun Ameerikaa harka lama sobe. Yoo jarri bira jirtu hin godha waan isin jettan kana hin godha jedhee walii galee bira leexa. Silaa jarri yoo masanii ruum itti miitii godhisan keessaa iyyuu sagad hin baaftu silaa soon yoo ruum isan keessa jiru jechuudha baate. Dhuga akkuma Masfin jedhu kana abiyyiin kijibu siyaasaan isaa kijibu maangala yeroo hunda. So san irratti yoo inni kijibu Ameerikaa harka laman kijiban mangistuun akkas ta'e. Kijibee achi fiigee Rashaa jala gale yeroo dheereffate mangistuun. Kuni nama Ameerikaa harka lama sobee Rashaa jalatti illee hin galu. Rashaa jala yoo gale Rashaan
goolii needoon qabu kana guutuun guututti gatii Itoophiyaatiif East Afrikaa tanaan guuttiif needoodhaa guuttiif. Itoophiyaa baasii jala darbite amma Raashaan. Abiyyi kana mataa isaa kun bishaan as bira ga'e miti. Raashaan gubbaan gadhiibaan. Gubbaan mataa isaa kana bishaan jala gadhiibaan. Gaafii tokkochisaa ka deebiftee dandeettu hin jiru warri bilxilginnaallee amma achi. Dhumatteef wanyaatu jiran siyaasaa Itoophiyaa kana keessatti warri bilxilginnaa kun wanyaatu jira. Bilxilginnaan Amaaraa bilxilginnoota Oromoo maraayyuu achi yaabaddu amma Itoophiyaa guutuun guutuutti nutu qabataa. Suudaanillee lafa nurraa fudhatte san waraana guddaa Suudaan waan qabduuf achi dhaqnee jara loluu waan hin dandeenyeef garuma Oromoo kana jalaas baqannaa. Abiyyi achi haa ka'u Amaaratu guutuun guutuu bulche jedhanii kowenillee ka guyyaa Abiyyi filameerraa kana namicha kana shakkii guddaa irraa qabu. Eega Abiyyi dikteetara ta'uu furmaata godhatee fudhate filannoon biraan jiru jedha. So Amerikaan Abiyyiin bishaan jala gad dabarsuuf Raashaan illee yoo dhufte saanshinii qara nurra keettan rakkoo amma nurra keettan needoo nurraa qaqqannasaa. Itoophiyaa bira dhaqneetiin baasii jala isinii darbinaa baabura jala isinii darbinaa akka baasiin irra ba'u akka baaburri irra ba'u kana isa gootan Raashaan. Kana waan ta'eef Oromoo bilisoomu jirraa woboo naa jabaatu isin hundinuu woboo deeggarraa Bajjaalmaaroo poolis dhaaboota sanniin nu dhawwaanse. Jabeessi. Woboo lakkoofsa guddaa kana ji'a tokko keessatti yoo Arsii Harargee keessatti illee bakka mara woboonoo socho'an jiraanne achi biratti illee Amaarri dhugamaan nu mo'atuuf deema. Jarrillee dhugaan mo'atuu hin dandeettu dubbii Abiyyi waan bira dabarsee jalliseef dikteetara Kiingii 7ffaa ta'a jedheetiin waan akka hamaa karaa badeef. Saniifuu Rabbi woboo nu haa jabeessu, Rabbi woboo dhugaa haa godhu. An woboon ka dhugaa akka taate abdii guddaa qaba. But leadershippiin woboo dhumarratti maybe Itoophiyanistiin harkaa ta'a jedhee akka warra kuwwan durii akka seenaa durii samuwaan shakkii qabuuf guyyaa hunda xiinxallina guyyaa hunda laallaa Rabbi woboo haa jabeessu, Rabbi bilisummaa Oromoo fidu galatoomaa isiniin jedha, peace isiniin jedha. PP bilxilginnaan dhufee badee jira gaaffiin itti waan jajjabaatee deebisuu dadhabeef akkuma Abiyyi deebisee hin danda'u. Kana waan ta'eef bilisoomu jirra galatoomaa isiniin jedha bakka maraa nagat